Hindubbadhu jedhee dubbataa bulee jedhani. Ayyuu kana dura Sayidoodhaanii yoo na dhiisteef hin ajjeesan jenne amma immoo maaliif finyoo ofitti dhaatta? Waynee yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodhaa galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jechaa horoonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan na gargaaraa jechuudha. Egaa akkuma beekamu waa'ee ayyuu farraa ergan dubbachuu dhiisee bubbulee tureera jechuudha. Sodaadheen inni si ayyuun na kabalti jeeni jaashen nama hundumaa akka kabaltuuf jechuudha. Har'a garuu barumsa waan irraa argadheefanii qabadhee dhufe daqiiqaa muraasa bichaaf jechuudha. Egaa ayyuun kana dura akkuma beekamu Sayidoon piraankii go'ee irratti of hin ajjeesa yoo na fuudhuu baattee jettee ishi jedhee fuudhee ture. Erga fuudhee erga waliin gaa'ela dhaabbatanii booddee immoo maaliif finyoo ofitti dhaachuu fi fiigdii jechuudha. Dhugaa rabbiidha. Amma yeroo ammaatti ayyuun finyoo ofitti dhaatteetu akkas taateetu jedhanii dubbachaa jiru. Akkuma beektanii Yaasuun birraa gadhiisee ture finyoo ofitti dhaatteetu sarratanyaa mana keessa jirtutu dawwaliin waamee isheetu finyoorraa kutee kan jedhu kaasee ture. Ayyuun dogoggora guddaa dhuumtee jirti asirratti. Jireenyi kun siif hin ta'u taanaan dhiistee bahuu dandeessa. Lubbuu kee balleessuu hin qabdu. Bargit ayyuu dogoggora qabda. Yoo yuutuubii kana ilaalti yoo naaggeeffatte dhugaa dubbachuuf dogoggora qabda. Abbaa ijoolleetti heerumuun kee dogoggora guddaadha. Okay haa ta'u homaa immoo gochuun hin danda'amu erga ta'ee garuu lubbuu kee balleessuu gaariidha jedhee yaadu'an maaliif of ajjeesta? Sayidoon siin taane taanaan dhiistee bahuu dandeessa. Ifinati ijoolleedha jechuudha. Dhugaa rabbii ijoolleedha mucaan kuni bor namatti daarii kana caalu dhaabbachuu dandeessi jechuudha. Yeroo tokko egaa seexanni waanuma hin taanetti nama oofti bartanii እና waanuma fe'eefuu baga rabbi lubbuu ishee hambisee jenna. Egaa waan jennu hin qabnu. Sumayyaan nigistaachin je'eetu kadhachaa ture Yaasuunis. Sumayyaan immoo akkuma beekamu mucaan inni Yaman jiru hamma marammaramee DNA isaa ufutti Sayidoo ijoollee isaan agarsiisu jettee jirti. Ana akka kottitu ijoollee isaa agarsiiste. Sumayyaa ijoollee isaa agarsiisi maaloo dhugaa rabbii garaa nama nyaata mucaan kuni. Asiin ayyuun isa gubdii achiin Sumayyaan isa gubdii. Gidduutti gubate dhugaa rabbii gidduutti gubate jechuudha. Baay'ee nama azansisa. Egaa rabbii boqonnaa siifaa kennu jenna. Ayyuu keenya taragaagga'i waan hundumtuun darbaa kan hin dabarreen jiru. Sayidoon siif hin taane taanaan gadhiisiitii bahii siin jenna malee lubbuu kee hin balleessiini. Dhugaan jibba ayyuu hin qabu garuu ayyuun jireenya namaa giddu galtee waan jeeqteef xiqqooshee kana dura ishee irratti yeroon viidiyoo horaabu namoonni jibbi tanaan jettan yoo jiraattan jibbeen otoo hin taane bakka jira miti jireenya namaa gidduu waan galteef xiqqoo na dabbareetudha jechuudha. So ammammoo dhiiseera maaliif yaa'u isheenuu yoo yaaddee otuutti yaaddee gidduu isaanii aba'uu dandeessi. Ijoolleen kun immoo litti deebi'uu danda'u jechuudha. Innaa ayyuuma harka jira waan hundu sanaafi rabbi nageenya siifaa kennu ayyuu keenya hin dogoggorii lubbuu keen balleessi. Nuti baay'ee si jaalannaa si kabajnaa gootittii keenya riikerdii cabsitee jirta waan ta'eef akka addunyaatti innaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa.